carraan amma ammaatti eegaa ture kan baay'ee waraabdu tokkoon argate. Viidiyoo 7679 kaffaltii malee guys carraan amma ammaatti barbaadaa ture yookaan immoo wantan amma ammaatti barbaadaa ture tokkoon argate. So innis maalidha? Kanaan dura akkamittiin mana taa'ee barnoota onlaayinii barachuu akka danda'u yookaan immoo wantan barbaadu barnoota barbaadu argachuu akka danda'u yaadatii ture. So amma immoo barnoota qofa osoo hin ta'in barachaa kanan irratti hojjechuu danda'u weebsaayitii tokkoon argate. So weebsaayitiin kun hunduma keenya fiyyuu ni ta'a. Carraan argadhe kan isinis akka argattan nan barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu kallattiidhaan akkamittiin weebsaayitii irratti gallee barachuu akka dandeenyudha. Step by step dha yoo hordoftan isinis barachuu dandeessu barachuu qofa miti. Dhumarratti immoo akkamitti akka hojjechuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu carraan ani argadhe kanatti isinis fayyadamaan isin jira. So weebsaayitiin kun Udemy jedhama. Udemy achirra galtanii barnoonni hin jirre hin jiru. So yeroo kanatti immoo ispeeshaali barnoota nan achirratti tolaan argadhe. Mana barnoota wayii deemee koorsii takkitti ishii birrii 5,500 jira. Tokkitti ishee jechuudha. Koorsii gosa takka qofa. Asirratti garuu guutummaa isaa firiin argadhe. Ana jechuudha. So wanta mana keenya teenyee barachuu dandeenyuuf maallaqa hin barbaachisne baasuu hin qabu. So kanaaf iyyuu amma kallattiidhaan gara Udemy gallee barnooticha maal akka jiru isin agarsiisaa jechuudha. Kallattiidhaan na hordofaadha. Kallattiidhumaan gara viidiyichaa isin jedha. Gara viidiyootti galuu keessan dura immoo viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'uuf please like gochuun jalqaba subscribe. Okay, websaayitichatti yeroo seennu udemy.com kan jedhudha. udemy.com jennee akka kanaan search goona. Yeroo kana asirratti nuuf fida Udemy online koorsii isa jedhu isa baarii jalqaba kanarratti jechuudha. Isa select goona. So kallattiidhaan gara keessatti yoo gallu weebsaayitichi akka kana fakkaataa jechuudha. Weebsaayitichi keessisaa isa kana fakkaataadha. Weebsaayitiin kun waan baay'eedhaaf si fayyada. Barnoota asirratti barachuu dandeessu. Akkasumas immoo eega barattanii booda hojiilee garaagaraa irratti hojjechuu dandeessu. Dhumarratti yoo hordoftan hojii akkamii hojjechuu akka dandeessan asumaan isinitti meetiin darbaa jechuudha. Akkamittiin maallaqa irraa hojjechuu akka isin dandeessan jechuudha. By the way, hojii kana maaliif jalqabde yoo naan jettan? Ofii koof jedhete. Gaafan koorsiiwwan hedduu yookaan immoo tireeningiiwwan tiitooriyaaliiwwan hedduu fudhachuudhaaf galuu yookaan immoo sarchi godhu afaanota birootiin afaan Ingiliffaatiin an fudhadha. Afaan Amaariffaanis ni jira. Afaan Amaariffaa immoo baay'ee jira. Afaan Oromootiin garuuti baay'ee isaa barbaadin ture. Baay'ee reeriidha. Hin jiran agarsiisumara jechuudha. Kanaaf ani immoo gaappii jiru kana yoon hin fure maal qaba kan jedhudha. Ani fakkeenyaaf especially graphics designing akkasumas immoo Photoshop, video editing fi kanneen kana fakkaatan baay'ee isaanii barachuudhaaf waggaa tokko natti fudhate birrii baay'ees maallaqa hedduu sitti baasatiin jira jechuudha. So kana mootii ofii kooti baradhee argeera. Karaa salphaatiin tiitoriyaalii isaa maafan viidiyoodhaan isiniin qoodu jedheetiin ani kana intini jedhe isinis mootii sanani maallaqa hedduu na argadhe kana isinis maallaqa hedduu baasuun qabdanii kallattiidhaan asumarratti isin hojjedhanii yuutuubidhaan gansiniif lakkisaa jechuudha. Kanaaf rakkina mataa koorraa keetinan kanaan kana jalqabe jechuudha. Wantoonni hedduun nan barbaada. Weebsaayitii rikomendeeshin nan barbaada. Weebsaayitii hedduun ni jiru garuutii immoo weebsaayitiin tokko rikomendi nama si godhu yoo qabaatte malee maalin akka gootu hin beektu. Namni akkasii hin jiru jechuudha. So kanaaf gaappii kana furuudhaafidha. Kana nan hojjechaati jiru. Viidiyoowwan baay'ee isaa daddabalee isiniif hambaasa jedheetiin yaada isin mootii kan isinirraa eegamu na hordofaadha. Subscribe, like, share godhaa na jajjabeessaa isinin jedha. Garuuti immoo maallaqa irra yoo barnootaaf baay'ee filatamaadha. Barnoota gosa barbaadan asirratti filattanii barachuu dandeessu. Amma yoo akkana gadi buune koorsiiwwan hedduun ni jiru. So koorsiiwwan kunneen hundi isaaniiyyuu kan asirratti kennamanidha jechuudha. So koorsiiwwan kanneen barachuudhaaf akkuma argitan kana asirratti maallaqa nu gaafata jechuudha. Nuti amma websaayitii firiidha kan nuti barbaanne. Websaayitii firii akkasumas barnoota gosa barbaannu filannee barachuudhaaf malee maallaqa kaffalleetii barachuudhaaf miti. Akkuma asirratti agartan $189, $11, $19, $49 fi kanneen kana fakkaatan maallaqa guddaadha jechuudha asirratti koorsiiwwan mul'atan kun. So koorsiiwwan kanneen akkamittiin gara firiitti jijjiiruu dandeenya yookaan immoo koorsiiwwan firii ta'an tolaan akkamitti barachuu dandeenya kan jedhu kallattiidhumaan isinitti agarsiisaa jechuudha. So amma
warreen inseeniin iddoo kanatti akkuma argitan kana iddoo maqaan koo jiru kanatti sign up godhaa isiniin jira. Gaafa sign up gootan maqaa keessanii fi imeelii keessan galchitanii warreen gara kanatti kallattiidhumaan sin fida jechuudha. Ani ammaaf maqaa koos imeelii koos galcheera waan ta'eef kallattiidhaan gara weebsaayitichaatti na fideera jechuudha. Suni waan baay'ee salphaa waan ta'eef sa'aatii gubuun barbaanne kallattiidhumaan seeni. So amma asirratti koorsiiwwan akkuma asirratti argitan kaataagoriiwwan garaagaraatu jira. Amma development kan jedhu ni jira iddoo kanatti. Iddoo development jedhu kana jalatti website development jira, mobile development jira, programming language jira, game development jira, data based design and development software wantoonni kana fakkaatan wantoota development jala ta'anii jiru. Akkasumas lakkii development yookaan immoo samiti kana barachuu barbaadu business barbaada yoo jettan business jala entrepreneurship, communication management, sales, business strategy fi kanneen biroo ni jiru jechuudha. So gara accounting soo dhufne akkuma argitan kana accounting and bookkeeping, cryptocurrency and blockchain, finance, kan biraa financial modeling and analysis, investing and trading kanneen ni jiru jechuudha. Gara IT's yoo dhufne IT barachuu barbaadan yoo ta'e kuno IT certification, network and security, hardware, operating software, server, other IT and software kan jiru ni jira. Office product ni jira. Office product gala gaafa galle Microsoft product, Apple, Google, SAP fi kanneen biroo hedduun ni jiru. Gara biraatti yoo deebiin personal development yoo barbaanne ofii keenyaaf psychological ta'e karaa akkasumas immoo barnoota xiinsammuu argachuudhaan akkasumas karaa ittiin ofii keenya develop goonu ilaalcha keenya karaa ittiin guddisnu beekumsa keenya karaa ittiin guddisnu fi wantoota hedduu jiruuf jireenya keenya irratti nu fayyadan baay'ee isaanii mindset keenya set kan ittiin gochuu dandeenyu yookaan immoo kan ittiin diriirsuu dandeenyu leenjiiwwan garaagaraa jalaa fudhachuu dandeenya. Personal transformation jira, personal productivity, leadership, career development, parenting and relationship kanneen kana fakkaatan ni jiru jechuudha. So siin kan barbaadan jala galtanii fudhachuu dandeessu. Design jala yoo galtan akkuma argitan website design jira, graphics design and illustration jira, design tools, user experience design, game design, 3D animation kanneen kana fakkaatan hedduun isaanii jiru jechuudha. So marketing bira yoo dhanne akkuma argitan digital marketing jira, search engine optimization, social media marketing, branding, marketing and fundamental, marketing analysis and automation jira jechuudha. So gara fayyaatis barnoota fayyaallee asirraa fudhachuu dandeessu. Fitness, general health, akkasumas sportii, nutrition, yoga, mental health kanneen kana fakkaatan fudhachuu dandeessu. Even muuziqaa irraa barachuu dandeessu jechuudha. Akkuma asitti argitan gosoota muuziqaa instrumentaalii, music production, music fundamental, vocalii, music technique, music software kanneen kana fakkaatan barnoota wanta barbaadan sin asirra galtanii tolaan barachuu dandeessu jechuudha. So gaafii guddaan inni jiru amma akkamittiin tolaan argachuu akka dandeenyudha kan nuti ilaallu jechuudha. Yookaan immoo kun akkuma asirratti argine doolaara kana jedha akkamittiin kana gara firiitti jiruu dandeenyadha. So amma as keessaa jalqaba irratti koorsii kan barbaanne filachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma kallattiinumaan firii yoo jenne fakkeenyaaf asirratti firii gaafa jennee barreessinu firii websaayitiiwwan yookaan barnoota firii ta'an baay'ee isaanii nu fida. Kun akkuma argitan free English course, free digital marketing course, freelancing fi free wantoota ta'an kaffaltii irraa bilisa kan ta'an baay'ee isaanii nu fida jechuudha. Amma nuti kallattiidhaan sana yoo goone barnoota wal keessa nu jala maka waan ta'eef nuti jalqaba irratti fedhii keenya adda baafanna. Fakkeenyaaf amma ani osoo gara marketingitti dhufne marketingii gaafa dhufnu filannaa kuno akka kanaan marketingii filadheetii seene jechuudhaan koorsiiwwan marketingii ta'an keessa jechuudha. Marketingii barachuu nan barbaade jechuudha. So marketingii eega filachuu dhufee bakka kanatti immoo erga iddoo kana galeetii booda isa kana maaliin jedhee ka'a firii jedhaan. Firii gaafa nan jedhuuni akka kanatti naa fida jechuudha. Firii digital marketing course jedhee amma kun iddoo kanatti naa fideera. Fakkeenyaaf isa akkaatti select godheen gara keessatti galaa jechuudha. By the way, websaayitiin kun baay'ee websaayitii interestedha. Akka salphaatti waan laaluu qabdanii miti dhugaa dubbachuuf taananii ani koorsii takka barachuudhaaf waan guddaa akkam baase nan beeka waan ta'eef jechuudha. So akkuma asirratti argitan kana kunoo barnoonni isaa wal fakkaatan baay'een isaa dhufaniiti jiru. Marketingii koorsiiwwan dhufaniiru barsiisaa barbaadanii viidiyoo barbaadda filattanii barachuu dandeessu jechuudha. Websaayitii kanarratti barsoota hedduutu jira. So amma akkamittiin ammas akkuma asirratti argitan doolaaratu jira. So gara steepii sadhumaa yookaan immoo firiitii jira jechuudha. Amma kallattiidhaan naannoo price jedhu kana harka bitaarra dhuftanii iddoo price jedhu kana tuttu iddoo price jedhu kanarratti free kan jedhu ni jira. Kan kaffaltiidhaan jiru websaayitoota 10,000 kan jiru akkasumas free kan ta'e immoo websaayitii 7,690
79 free kan ta'e kaffaltii tokko malee viidiyoon amma kanaan jira jechuudha. Viidiyoo 7679 kaffaltii malee waa'ee marketingii qoo kan barsiisu jechuudha. Kana jechuun viidiyoo kana hunda barattu osoo hin taane isin barsiisaa barattanii fi barbaadaniin akka barbaadanitti filattanii barachuu dandeessu. Kallattiidhaan immoo viidiyoodhuma barattan kana immoo isin immoo karaa biraatiin yookaan immoo dandeettii kanaan qaba barnoota kana barsiisuu danda'a jettu taanaan deebistanii fe'uu dandeessu. Deebistanii gaafeetan akkuma kana isinis maallaqa barbaadaa itti maxxansitu namni gaafa seenee ilaale birriin isinii kaffalama jechuudha. So kallattiidhaan amma firii jennaan nuti jechuudha. Firii isa jedhu kana hin xurnaa jechuudha. So free kan jedhu kan ergatunni boodatti akkuma argitan kana free jedhee nu dhufeera gara harka mirgaarra ilaala. Viidiyoowwan baay'een isaa free jedhanii dhufaniiti jiru. Kallattiinumaan amma kan nurraa eegamu websaayitii barbaanne kallattiidhaan seennee banuudha jechuudha. Akka kanatti bannee websaayitii barbaanne bannee waraannee fakkeenyaaf amma isa kana baneera already. Amma kunoo akka kanatti baneetiin jira. Amma kallattiidhaan barnoota jalqabuu hin danda'a jechuudha. So course contentii course review sana kenna instruction sana kenna akkamittiin maal gochuu kan qabuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. So kallattiidhaan gaafan jalqabuu barbaadu kun akkuma argitan enroll now iddoo jedhu kana jechuudha. Free enroll iddoo jettu kana nan tuqaa jechuudha. Ishee kallattiidhaan akka kanatti gaafan tuqu so coursichi eessa dhaqa viidiyochi gara naa banamuutti deemaa jira. Kun akkuma argitan kan start course jennaan barnoota jalqabeen jira jechuudha. Anam kanaaf start course yoon hin jedhe barnoota nan jalqabaa garuuti immoo viidiyoo kana yommane copyrightiidhaan na gaafachuu danda'a waan ta'eef viidiyocha waan hin banneef malee kallattiidhaan gara barnootichaatti seenneerra jechuudha. Already viidiyoon kun baay'ee akka si fayyadu abdiin qaba. Kanaaf iyyuu akka kanaan seentanii koorsii barbaadan tolaan maallaqa tokko osoo hin baasin barattanii dandeettii qabdan gabbifachuu dandeessu yookaan immoo barnootuma duraan barattan immoo advice gochuudhaaf yookaan immoo guddifachuudhaaf waan irraanfattan yaadachuudhaaf akkasumas ogummaalee kanaan dura hin qabne ogummaalee garaagaraa barachuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Viidiyocha amma dhumatti waan hordoftaniif guddaa galatooma. Xiqqaatus isin fayyada jedhee yaade. Kanaaf iyyuu kallattiidhaan immoo viidiyoo itti aanu irratti immoo websaayitii biraa isinii qabadhee dhufa. Akkasumas immoo marketing irratti business irratti small business kana fakkaatan irratti especially yeroo ammaa kana online hojjennee galii dabalataa nu barbaachisa waan ta'eef namni kamiyyuu akkamittiin galii dabalataa kan argachuu danda'u ogummaa xiqqaa barachuu qaba jedhee waan amanuuf wantoota isin barsiisuu danda'an wantoota xiqqaa bilbila harka keenya irratti qabnuun yeroo hundumayyuu qoosaa bichaa osoo hin taane itti fayyadamuu qabna jedhee gatii yaade finani. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana wal fakkaatu isin fidee dhufa. Isin immoo yaada qabdan please naaf ka'a. Nagaan oolaa subscribe like share gochuu hin dagatinaadha. Guyyaa gaarii.